respect gochuu nama hundumaa fira godhachuu nama hundumaaf garaa laafu that's we want ofif miti like ofif garaa laafu miti diina keenyaaf nama nu ajjeesuuf dhufeef illee garaa laafummaadhaan beekamna baay'ee so kun kana dhiisuun qabnu hunduma keenya quality keenya kana funduratti keessudha qabna ammas nan jedha borus nan jedha oromummaan bar miidhagummaadha oromummaan bar miidhagummaadha aadaa sabaruu waan guddaadha qoqqasaa ibsuun namummaadhaan bar of wallaaluun bar dofummaadha gadummaadha akka waan lolle lolchiisu tasumaan dandeenye akka diina lollee ofirraa qolachuu ati sirban baastu ani baay'ee sirba baasuuf amma sagaleen koos gaadha jedhee nama ani sirba baasuuf so ani nan kabaja professionii guddaa kan Hacaaluun waan guddaatti industrii sirba afaan Oromoo industrii Hacaaluu namni Hacaaluu Hundeessaa jedhamu keessa darbeedha so namni Ali Birraa jedhamu keessa darbeedha na industrii kana baay'ee respect godha so wanta ani sirba sirbuuf dandeettii gaa qaba jedhee nama waan akka kooti sirba sirrii ta'e sirba professionii kooti jedhee nama so wanta professionii koo keessa intaani keessa galee industrii guddaa Ali Birraan Hacaaluun keessa deddeebi'ee hojjetee kana keessa galeen burcuun barbaadu garuu yoo waaqayyo na gargaaree gara funduraatti yoon gahaa godhe gahaa ta'ee argame dandeettii isaa qabaadhe gara funduraatti ni hojjedha jechuudha garmaamu tola ምርጥ ያድያ ልጅ ነኝ ማማን አለማማን መስማት አለመስማት ማቀበል አለማቀበል የራሳችሁ ጉዳይ ሲሆን ግን ኦሮሞ ለኢትዮጵያ የጀርባ አጥንት ናት ከእግዚአብሔር በታች ያለ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ባዶ ናት አለቀ ደቀቀ ተጠናቀቀ አሜን ተፈጸመ አራት ነጥብ ስታል ሲያመርሲ አኑን ኦሮሞታ ገልማ ሴና ጋዳ ዳቸራ ሴና አዳ ጨፌውዳ ባናችሁ Gammachu magarsitu unda turi baradibba igas radinne ware amasani alaba ke wotkamne gammadi bokku debifanne saba oromumma miso tabarsisa guddina kattama umatota wajin jalala fito kuma speed challenge Thank you. Donati to put akkasi kenola faarun akkasi din faru Omume ati hinfutu hindutu mataan hundi sirraa dhume jinni si hafuutu. Yaa abdullee hangam meeshaa manaa hunda guutuu jeetiin fuula dhiise. Meeshaa manaa tan guuttatta kijiba siree halkan irra raftuu hin qabdu. Mee maaloo mara rafta? Eeysaan irraa rafa hangaan siree bitadhu jeetiin taa'u jira. Ati waa hinfuutu hanga kadaan ga'ee maleekaan si fuutu. Mataan dhukkubsini dubbiin irraa dhiisi intala qabaatan teessan na fuusisi. Mati abbaa eessa deemta? Mubeko goota miira keessaa ijoolleen ol harkaan kataaru kaanin soba jedha kaanin moo dhugaadha seeraa jedha. Maali ijoolleen keenya maali biyya arabaa jiru malee Tigraay jiru moo afaan Tigriffaa isaa beeku? Koski naa ta'e galchee ammas naa raabsa. Ani kan dhibee fuulli kee maal ta'edha? Fuulli kee maal ta'e? Baga naa raabsa. Fuula saayidha. Maal si godhe? Baga naa raabsa. Rabbi tuume fuula koo maal hin godha gachi. Akkasi tuume naa kenne fuula fi. Atin bareedda barsila. Lakki boyo bokkise rabbi naa uume baga naa raabseen jedhe waan ofii. Ani kan maal ta'e hin jedheen fuulli kee maal ta'e amma? Fuulli kee maal rakkoo jira fuulli kee? Raachoo girgiridis. Ay na zansiisa kan dabbara mudiin akkasi
Oromoo dhabarin. Ati asturgami eenyu si godhate? Jalqabuma Raachuu. eenyuutu? Yoo naa rabsu barbaade naa Miira rabsu. keessaa bahe. Yookaan immoo usne. Us callis. Kunoo raachuu. Ay Waan Siki ofii jibaa jira dhaabdoleen. dubbat. Waan ofii akkam. Nagaan qabu jedhee bara. waan fi haadha manaatii Maal ishee jechuudha? kaaroobeeti. Qoiski. Maal taate waan ofii. Dhugaa guyyaa guutuu na boosisaa oolan. Maal taate. Maaltu si bochisa? Uummata garri kana ka. Boo'isan fixanne. Raachuu immoo. Raachuudha. Laala. Fixanne boo'insa reeta mallee boo'u jirta. Mube ifa manaa godhiiti. Boo'aa jirta. Wanti mucaan sitti dubbate. Raachoo. Wanti Raachoo mucaan sitti dubbate amma yoonaan Qoy, gubaa qoy. jira mube ifa manaa. Booda gubattaa qoy. Dhiifama sii goone. Amma yoonaan waan keessa wanti mucaan sitti dubbate amma yoonaan keessa Jaartii sheekaa rabbii sodaadha. Jaartii sheekaa naan hin jedhina bakka deemu hundatti jaartii sheekaa roobee na dhiisame. Namni 240 na jala jirtan kinoo mubaarak irratti isin himataa jira. Ammaan booda waa'ee jaartii sheekii roobee naan hin jedhina bakka na dhiisa. Imaan Eshi waan ofii ati kana jetta miti. Waan ofii wanni kun siireessiidha moo siireessiidha moo maal seeti? Maal seeti? Waan ofii. muutiidha moo ajandaadha moo Esti goone gaddeloo inni gubaa. Mubee koy sagalee Dandaabi. waan ofii. rammee koo maa obboleettii keetti rammee jaartii ishee garoo beenaan jalaa jiru ijoolleen narraa dhorgaa jechuu jirti maa itti mika warra si jalaatti mi warra jalaatti nani ma raachuu warra si jalaatti miif. Raachoo mee gutta girgirrii dhiisi. Billaa aleeka girgirrii dhiisi. Nama maaltu si cinqe? Mee hawsu Waan amma jaartii sheekaa siin jedhan miti. Isa si cinqe miti. Ammaani baay'ee kan na cinqe kan na gubaa jiru mucaan Tigree wayii amma galeetu Mubaarak maal jedhe akka arrabse. Na gubaa jira amma yoona na guba keessa koo na guba. Afaan Tigriffaati. Maal godhe jedheeni. Ana barna gubanii bakka deemu hundattiyyuu. Kinoo nama 300 na jira. Mubaarak nama 300 na jala jira nama 300 kanarratti na himi amma. Sheerraa godhaa taaptaaf godhaa si. Eddaati boosee fixee anis nan bo'ashi. Mubaarakiif nan bo'an. Eddaati ati dura fixiiti boo'icha kee anis nan bo'an. Nama gobooraa. Dhugaa daree fitii bu'aa raachuu wallaahi. Mee qoy gudek. يا جماعة طب خلينا نتكلم بص وانا في راجل ويه. طبقوا نسي فرق انا سو هاجا ما بويا جرتاتي ايه نانجي Eh. Kam nagaa jirtaa Zarihuun feensi gaafadhaa miilan sirraa fageeffadhe indaganne ati manaa keessi illee na bira dhuftee jirti akkuma ati ergite na bira dhuftee turte mana kiyya illee hin beekti. Sagaleen biraa ijoollee kaan shumee booda akkam jirta xinnoo moo Zarihuun dhufneesi wal'aannan na rabbi jedhe tole. Dhufneesi wal'aannan na abshiru maqaa inni akkasuma jedhaa keessa dabarfata dhukkubsatameedhaaf hin du'amu dhukkubsatameedhaaf hantiisis hin hafamu dhiyee fi bariin hin hafu bari'eef dhiyaan hafu inuma jijjiirama wanni hin jijjiiramne hin jiru rabbi sirraa jijjiirama rabbi jedhe ammoo taabiin keenya dirqamaa sirratti taabuun dirqamaa galata nurraa qabdaa taaba nurraa qabdaa ajjoo nurraa qabdaa ajjoo kan kee rabbiin balleessinsiin jechaa amma nu dhufnutti rabbi si haa tursiisu ijoolleen immoo kunoo ilmaanatti lafatti dhiiftee dhuftee deemte dhiiqaan masarati akkuma kana asliin mubaarak ijoolleen asiif achi deddeemtee kan argaatti ijaan fayyis hin beekin faa kan umuriin si sadarkaa ijoollee keenyaa jirtu waa butuna jalaa dhukkubsatee jechuu dhumti kun utuma waa gochuu baatte xixiqqishuu hamilee namatti tora waa qonna jalaa akkana ta'e jechuunis waan tokko abshiruma ati akkuma kana ta'aatuma iyyuu tarkaanfatamaa hamileen keessi jalaan doomin bakkuma ciiftu sanattuuyyuu edaa nama naa wajjin jiraatuun qabaadha jechuu qabdaa jechuudhuma sitti dhaammachuuf ani Zarihuun. Gaafa hojii mana kiiloleetti hojii maayyee waraabdu anaaf daawitee mokonanii yaadatte taanaan maayyee irratti istuudiyoo boolee kan namicha Eertiraawii sana yaadatte. Mudannoo guyyaa sanaa yeroo biraan dubbadha
nagaatti ammaa fi baga nama kana si argee amman dhufee si argutti nagaatti.